keenya gooftaa keenya mootii keenya waaqa bara baraan jiraattu waaqa durtuste ammas jirtu darbitees bara baraan jiraattu galanni waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u waan nu goote hundumaatiif galanni siif haa ta'u fagoodhaa dhiyoodhaa walitti nu qabdee yaa Waaqayyo maqaa keetiin iddoo kanatti walitti qabamne siin akka faarsinu siin akka galateeffannu maqaa kee akka waammannu guddummaa kee gaarummaa kee akka dubbannu waan nu dandeessisteef galanni siif haa ta'u laphee keenya waan kakaafteef akkasitti siqnuuf waan nu gargaarteef gaarii hojii gaarii akka hojjennuuf laphee keenyas waan tuqxeef galanni siif haa ta'u obboloota gaggaarii nuu kenniteef warra saba isaaniif quuqaman warra saba isaaniif garaa laafan warra saba isaanii gargaaruu barbaadan waan nuu kenniteef galanni siif haa ta'u wanti biyya keenya keessatti ta'aa ture hundumtuu kan ammas ta'aa jiru hundumtuu siin ta'e yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u eenyullee beekumsa isaatiin dandeettii isaatiin kan fide miti yaa Waaqayyo himimmaan saba keenyaa bara baay'ee argite boo'ichisaa gara kee ga'ee yaa Waaqayyo dhageesse deebii nuuf kennaa jirta galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo ammas biyya keenya sitti dabarsinee ilaannaa ati nu gargaari biyya boqonnaa argatee hin beenne biyya rakkuuf gidiraa keessaa ba'ee hin beenne biyya hiyyummaa keessaa ba'ee hin beenne biyya nagaa argatee hin beenne sana yaa Waaqayyo fuula kee duratti dhiyeessinaa ati biyya sanaatti nuuf kaafuudhe biyya nagaadhaan keessa jiraannu biyya kabajaadhaan ulfinaan keessa jiraannu ati nuuf taasisi saba garaa laafuuf saba ofiisaa wajjinis nagaa jiraatu ollaasaa wajjinis nagaa jiraatu saba nagaa saba garaa walii laafu nu taasisi saba tokkummaa qabu ati nu taasisi yaa Waaqayyo yaa gooftaa waan kana gootuuf galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen haleluuyaa